Kam jirtan jechuun barbaada duraan durseeti. Biyya keessanii jechuun barbaada. Qormaanni akkam ture? COCdhaaf amma qophaa'ee jechuun barbaada. Maaliif yeroo qormaata xumuran jidduutti of dagattanii akka COC kana baay'ee qabxiin isin jalaa gadi hin buune jechuun barbaada duraan durseeti. Anis kanuma bu'uura godhachuudhaan COC irraa jechuudha paartii barattoota naachuraalii fi sooshaaliis wal faana kan fayyadu barnoota ji'oogiraafii fi koominikeetiif ingilishii keessaa kat godhee isiniif fideetiin jira. Nafaana bu'aa jechuun barbaada duraan durseeti. Haa eegallu. Gaaffii tokkoffaatiin ji'oogiraafii irraa kan eegallu. Kunoo akkuma amala isii irratti hin barreessinaa mallattoolee tokkollee waraqaa kana fuula waraqaa kana irratti hin barreessinaa jetti. Kanaan hin doorsifamanaa kana nun sodaatinaa. Kuwwaa takka rakkoo takka illee hin qabu. Baay'ee nama doorsisuudha jechuudha kaayyoon isiiti. Kanaaf barnoota ji'oogiraafiitiin eegallaa barnoota ji'oogiraafii gaaffii tokkoffarraa kan inni eegalu maal jedha gaaffiin tokkoffaan which of the following is happens during the March 21 ta'eewwan armaan gadii kana keessaa jechuudha Maarchii 21 yookaan waxabajjii 21 kan ta'u isa kamii jedha. A. Length of day and the night is the same across all the hemisphere. B. The sun is overhead at the Tropic of Cancer. C. The length of night at the year is in the northern hemisphere is length. D. Direct rays of the sun strike Tropic of Cancer. Kanaaf the answer is what? Length of days and the night is equal across all jechuudha. Akka kana jechuun maal jechuudha? Yeroo Maarchii 21 kana gaaffii barnoota hedduurratti akkuma isin dalagaa ture asirratti illee sirrittiin isin agarsiisa jettee yaada. Akkanatti jira jechuudha. Inni kun kaansarii yoo ta'e inni kun fakkeenyaaf ikweetarii yookaan mudhii lafaa jettanii of fudhattan inni kun ammoo kaaprikoornii yoo ta'e yeroon biftuun kaansarii kanarra ooltii oomee jechuudha. Summer solstice jechuudha. Summer solstice jechuudha. Hajajii kun immoo maal jedhama? Winter solstice jechuudha. Inni kaaprikoornii yennuun kun jechuudha. Jidduu sararoota hanga kanaa kana jidduutti ikoooniksii jennin jechuudha. Ikweetarii fi naannoo ikweetarii kana kan jiran ikoooniksii yeroo biftuun sarara kaansarii fi kaaprikoornii kana jidduu jirtu biftuun maarra jirti jennaani ikoooniksii yookaan mudhii lafaa overhead gootee jennaan jechuudha. Kanaaf Maarchiin 21 yeroo biftuun gara hemisfeera kaabatti yeroo isin ol godaantu maal jennaan jechuudha. Maarchii 21 yeroon saniis Maarchii 21 jechuun ispiriingii jechuudha. Yeroo waxabajjii jechuudha. Yeroo arfaasaa jennu kan jechuudha. Yeroo arfaasaa kana biftuun gara mirraa ol godaanti jechuudha. Gara hemisfeera kaabatti ol godaanti. Kanaaf mudhii lafaa kiroos yeroo ol gootu kana jechuudha. Inni kun maal jedhama? Ispiriingii ikiyoooniksii jedhama jechuudha. Ispiriingii ikiyoooniksii jedhama. Maarchii 21 biftuun kaabatti ol godaanti jechuudha. Yeroo kana mudhii lafaa kiroos ol gooti jechuudha. Yeroo ammaas hemisfeertuun ishee lama mudhii lafaa kiroos gooti. Kunis tokko yeroo faasaa yookaan ispiriingiitii fi yeroo awutoomaniiti jechuudha. Yeroo birraa jennuun kana jechuudha. Kana keessatti yeroo biftuun hemisfeera kaabaati irraa gaggodaantee mudhii lafaa kiroos goggootu kan ammoo maal jennaani? Awutooman ikiyoooniksii jennaan jedhu. Awutooman ikiyoooniksiidha. Waqtiin kunis seemteembara meeqarraa eegala jechuudha? Seemteembara 23 jechuudha. Seemteembara 23 biftuun mudhii lafaa kiroos gaggootee jechuudha. Karaa gaddeemti gara hemisfeera kibbatti gaggodaanti jechuudha. Yeroo kana yeroo si mudhii lafaa kiroos gootu kana maal jennaani? Awutooman ikiyoooniksii jennaan. Akkuma duraanuu jenne ikiyoooniksii jechuun dheerinni guyyaa fi halkanii wal qixaa jechuudha. Kanaaf ikiyoooniksiiwwan kana lameenittuu seemteembara 23 fi Maarchii 21 irratti biftuun mudhii lafaa kiroos gooti yookaan yeroo kana dheerinni guyyaa fi halkanii wal qixaa jechuudha. Hemisfeera kaabaa fi kibbattis jechuudha. Kanaaf zaansariis ta'a jechuudha. Kanaaf next gara gaaffii lammaffaa yoo deemne gaaffiin kun lammaffaan maal jedha? Which one of the following is not true about the Ethiopian river? Waa'ee laggeen Itoophiyaa ilaalchisee himni sirrii hin taane isa kamii jedha? A. Abbai river has the largest catchment area in the country. B. Gibe river is drained southward and empties into Lake Turkana. C. Baro river drain westward crossing extensive and marshland. D. Awash river is flow into east direction jechuudha. Kanaaf hamtu sobayyaa Abbai river in terms of catchmentiidhaan tokkoffaan eenyu laga eenyuti jechuudha. Wabii Shabaleeti jechuudha. Abbai riveriin maal qofaan caala jechuudha? Vooliyumii bishaan qabuutiin. Qabiyyee bishaan qabuutiin Abbaayitu caala. Garuu in terms of catchment jechuun lafa bal'aa qabachuudhaan jechuudha. Lafa bal'aa qabatee kan jiru kanummaan isa dhiyaatu hin jiru jechuudha. Kan wabii Shabaleetti qixxaatu inumayyuu hin jiru. Kanaafuu himni sobatee kamee jechuudha? Kana jechuudha. Akka Itoophiyaatti largest catchment qabachuudhaan laayinni beekamaan eenyuun jee wabii Shabaleedha jechuudha.
gara gaafitti aanutti hojii gosa sadaffaan maal jaa identify the wrong statement about the adiabatic temperature change. Himoota armaan gadii kana keessaa hima adiabatic temperature change ilaalchisee soba ta'e isa kami. Adiabatic temperature change. Adiabatic jechuun maal jechuudha? There is no temperature change between system and environment jechuudha. Du environment fi systemicha saniititti temperature environment irraa gara systematti dabalamu hin jiru. System irraa gara environment itti dabalamu hin jiru. Adiabaticin adeemsa akkasiiti. Isa kan sobatee kamijaa the temperature change of pulse of the iris result due to the expansion and the compression. B the heating and the cooling processes occur due to the compression and the expansion respectively. C the temperature change of parcel iris occur due to the heat exchange with the atmosphere. D the process does not involve heat exchange from outside source or outside environment jechuudha. Kanaafuu the answer is what? C ta'a jechuudha. Temperature change of parcel yookaan adiabatic system insan there is heat exchange between the atmosphere dha. Atmosphere jechuun maal jechuudha? Environment wajjin ho'a wal jijjiirudha. Adeemsa environment fi systemichi ittiin ho'a wal jijjiirudha jedha. Sirriidha kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf false one is C ta'a jechuudha. Amma B tanarra jechuudha. Heating and cooling processes respectively. Wanni kanatu maal jechuudha? Beekuu barbaachisaa jechuudha. Kamtu kamiif firooma? Expansion eenyu firooma jechuudha. Boodarrachi waan jiruuf asiin ka boodarraa firooma jechuudha. Expansion cooling itti firooma. Ammoo heating maal firooma jechuudha? Compression itti kan firoomu ta'uu isaati. Kana fakkeenyaa isinii kaasa. Fakkeenyaa fi kutaa cufaate tokko yookaan kutaa qilleensa ho'aa gara alaatiin naanne keessatti barattoonni teessoo isaanii wal siifatanii yoo ta'anii fi barattoonni teessoo isaanii xiqqoo shadda siifatanii yoo ta'an kamerra ho'i itti dhagamaa jechuudha. Yoo wal siifatanii jechuudha. Kanaaf compression hiitiidhaaf firoomaa jechuudha. Akkasuma adiabatic system jechuun adeemsa wanta kiloosii kanaa tokko keessatti molekularoonni as keessa jiran yoo wanta kana walitti compress goote molekularoonni achi keessa jiran maal ta'u ni ho'u jechuudha. Sababa molekularoonni san walitti kiloosii ta'aniif jechuudha. Akkuma fakkeenya barattoonni walitti siqanii sanii jechuudha. Kanaafuu jaansaris C ta'e jechuudha kuni. Gaaffii 14ffaatti hojii gaaffii 14ffaan choose the reverse chronological order of geological process in Ethiopia and the Horn. Geological process Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa keessatti chronological order reverse kan ta'e kamii jedha. Chronological order reverse kan ta'e isa kamii jedha. A the formation of Rift Valley, the formation of Adigrass sandstone, the formation of orogenesis. B the formation of Adigrass sandstone, the formation of Rift Valley, formation of orogenesis. C the formation of orogenesis, the formation of Adigrass sandstone, the formation of Rift Valley, the formation of orogenesis, Rift Valley and the Adigrass sandstone jedhani. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Chronological order jechuun maal jechuudha? Chronological order jechuun fakkeenyaaf amma bara 2007 yoo finne meeqa dabara? 2008 dabara. 2008 yoo finne meeqa dabara? 2009 dabara. Kun maal jama? Chronological order jama jechuudha. Jaarraa 15ffaa gisee finne jaarraa meeqa dabara? 16ffaa dabara. Kun chronological order dhaan jira jama jechuudha. Faallaa kana kan ta'e kamii jechuu jira jechuudha. Reverse isaa kan ta'e isa kami? Fakkeenyaaf uumama orogenesis Adigrass sandstone fi Rift Valley wal bira qabdee ilaaluu qabda jechuudha. Kamtuutu eeraa kam uumame jechuudha. Orogenesis yoo uumame Precambrian uumame jechuudha. Adigrass sandstone immoo Mesozoic keessaa jechuudha. Rift Valley yoo uumame bara Cenozoic dhiyoo tanaa jechuudha. Bara as dhaluu kanaa jechuudha. Rift Valley recently uumame jechuudha. Nutti as dhiyaata. Kanaaf kan jidduutti uumame eenyu sandstone yoo ta'u kan dura uumame eenyu yookaan Precambrian keessa kan uumame eenyu orogenesis jechuudha. Kanaafuu chronologically dhaan kaa'ee dura chronological order yoo keessu orogenesis Adigrass sandstone Rift Valley formation jechuudha. Rift Valley formation kun amma maal jama? Chronological order dhaan taa'ee jama jechuudha. Gaafa isa kana reverse goone kam jechuudha? Garanarraa garana isa karamirraa garam deemna jechuudha. Rift Valley irraa gara orogenesis deemna jechuudha. Kanaaf the answer is what? A ta'e jechuudha. Chronological order sirrii haa qabate osoo hin ta'in reverse isaa faallaa isaa qabatee kan jiru isa kamii? Kanaaf the answer is A ta'e jechuudha. Gaafa 15ffatti hojjennee the tropical climate condition and the time differences that Ethiopian experiences respectively resulted from tropical climatic condition and the difference of time. Garummaa haala tropical climatic yookaan haala jijjiirama qilleensa baaramaa akkasumas yeroo waqtiilee jechuudha. Time difference tartiiba sirrii qabatee kan jiru isa kamii jedha. A latitude and longitudinal location. B geological and historical location. C historical and geological location. D longitudinal and latitudinal location. Kanaaf
kanarraa maal beektaa tirooppikaal kilaayimeetii meejor gochuudhaaf sararri nu gargaaru sarara kana. Fakkeenyaaf sararri kun sarara maaliif jennu longitudinal yookaan sarara irraan gadeeti yookaan meridiyaan giriin wiich jedhanii guddaa inni immoo horizontaalii gad deemu kun sarara maaliif jechuudha laatitiiwudiidha yookaan sarara dagaleedha jechuudha. Sarara dagalee isa mudhii lafaati jennuun jechuudha. Gaafa qilleensa baaramaa meejor goonu mudhii lafaa kana fayyadamna moo vertikaalii kana fayyadamna jechuudha. Longitudii kana sarara kan fayyadamna sarara mudhii lafaa yookaan dagalee kana fayyadamna jechuudha. Dagaleen hundinuu jechuudha mudhii lafaatis dabalatee sararoonni dagalee jiran hundinuu maal jedhama laatitiiwudii jedhama jechuudha. Laatitiiwudiin kanaafuu maal meejor godha jechuudha. Garaagarummaa teempireecharaa tropical climate condition safaraa jechuudha. Ammoo time difference kan safaru eenyu greenwich kanarraa jechuudha. Greenwich kanarraa sa'aatiin safaramti jechuudha waqtiileen. Kanaafuu respectively waan nuun jeef dura kamtu ta'uu qaba jechuudha. Laatitiiwudiitu dura ta'uu qaba. Itti aanee longitiiwudiitu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf zaan sadii maal ta'a jechuudha. Ta'a jechuudha. Duudii and longitudinal location. Kana gabaabumatti karaa biraatiin yoon isin fudhe fakkeenyaaf naannolee tirooppikii kan jedhaman san naannoleen tirooppikii jechuun naannoo bar qilleensa baaramaa isaaniitiin ho'ina qabanii miree ho'ina olaanaa kan qabanii miree naannoo tirooppikii naannoon tirooppikii san naannolee sarara kamitti dhiyaatanii jiranidha yaadatu qabdu jechuudha. Naannolee sarara mudhii lafatti malee sarara meridiyaanii yookaan giriinwiichitti kan dhiyaatanidha ni jee hin jenne jechuudha. Kanaaf achirrumaa wanni itti beekuu qabdu sararri haala qilleensa baaramaa safaru laatitiiwudiidha yookaan sarara dagalee yookaan mudhii lafarraa kaaneeti meejor goonaa jechuudha teempireechara. Ammoo yeroo waqtiilee jechuudha greenwich irraa jechuudha. Kanaaf zaan sadii maal ta'a ta'a jechuudha. Gara paartii ingiliffatti yoo ceene paartiin ingiliffaa maal jetti communicative inglishiidha. Akkuma beekamu irratti hin barreessiniin amala isiiti. Laayik godhaa sabiskiraayib godhaa ijoollee teenya. Laayik godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa irraa baradhaa. Sirriitti wanni isin waxxartanii irraa fayyadamuu qabdan COCdha dhugaa yoo na gaafattan COC'n akka averejii takkatti itti dabalamtii jenne akka kaan isaanii reedius godhuun hin jiru. Akka fakkeenyaaf intiraansii keessa reedius godhan wantoota yuunivarsiitii keessatti afurarraa fixxee san deebisaniiti parsantii hanganarraa jedhanii gad deebisan. Garuu miidiin ammoo akkuma fakkeenyaaf 30 irraa yoo fudhatte akkuma averejii 30tti itti dabalamtii. Kanaaf baay'ee isin barbaachifti baay'ee isin fayyaddi irraa fayyadamaa jechuun barbaada. Laayik gochuudhaan viidiyoo kana hiriyoota keessan hunda bira akka ga'u godhaa jechuun barbaada. Isin ingiliffaa gaaffii 16 itti galti gaaffiin maal jetti tuni? Suppose he come. What would you do? Silaa inni dhufe maal goota? Kun amma maali? Supposein bakka ifii bu'ee jechuudha. Koondishinaaliin kun maali? Koondishinaaliidha jechuudha. Gaaffiin tokkoffaan koondishinaaliidha. Koondishinaalichi koondishinaalii ta'ame taayipii tuudha jechuudha. Koondishinaalii taayipii tuudha. Kun ergaa inni dabarsuu barbaade akkami? A. It is fairly likely that he will come. B. He is coming. C. He did not see him because he did not come. D. It is unlikely that he will come. Maal jennaan jechuudha kana. Conditional type 2 jechuun kan isii maal jechuudha. Conditional type 2 maqaa biraa maal jamti? Unlikely condition jamti. Unreal condition jamti. Probably condition dha jechuudha. Kanaafuu unlikely condition asumarraa hun beekta jechuudha. That we will come dha jechuudha. Kanaaf zaan sadis D ta'a. Asirratti ammallee wanti isiniin jechuudha. Conditional type osoo type 3 ta'e hiikaan isii tamta jechuudha. Isii sirra jiru tana ta'a jechuudha. Osoo conditional bakka tana kan kun type 3 ta'e hiikaan isii maal ta'a? Sii tanarra jirtu ta'a jechuudha. Isinitti mul'atu lakkoofsi 17ffaadha. Gaaffiin 17ffaan maal jedha? Provided you carry on like this, you should do well. Haala kana fakkaatu kanaa yoo itti fufte waan gaarii tokko hojjettaa jechaa jira jechuudha. A. The speaker thinks it is likely that a person will carry on this on in the same ways. B. The speaker is expressing about regret. C. The speaker is hypothesizing. D. The speaker think it is unlikely that the person will go on the same way. Amma kun maal fedhiin isaa maali? Fakkeenyaaf namni tokko barataan tokko fakkeenyaaf haala sirriitiin dursee qormaata isaatiif dursee haala sirrii ta'e yeroo isaa qoqqooddatee sagantaa isaa qopheeffatee sirriitti dubbisaa jira jechuudha. Namni tokko dhufee deemaa dhufee maal jedhaani haala amma dubbisaa jirtu kanaan yoo kan itti fuftu taate waan gaarii tokko ni hojjettaa waan qormaata kee irratti ni milkaa'aa taata siin jedhe jechuudha. Namni fakkeenyaaf akkana siin jechuun akkam siin jechuu barbaade yaanni isaa akka ati akkasitti itti fuftuu barbaade moo akka ati akkasitti itti hin fufne barbaadeedha.
Fakkeenyaaf isii tana yoo fudhatte isiin arra jirtu maal jetti akkaataa kanaan itti fufuusaan barbaadee jedha. Dubbataan fakkeenyaaf dubbataan hima kanaa yookaan jecha kanaa maal jeeja akka wanti inni yaade namni sun haala duraan itti jiru kanaa yookaan haala margamaa jiru kanaan osoo itti fufee fedhaa jedha har'a kan jiru. Ammoo kan darre jiru kun maal jedha haala saniin akka itti hin fufne fedhaa. Isaan lamaan tana qofaa wal fakkaata. Taan immoo waa'ee digiriitii faa hipoteesisaayizingii faa ibsatti sirrii miti jechuu lamaan taanii isiin lamaan tanaa wal fakkaata xiqqoo. Kanaafuu namni sun maal jechuu barbaade yaadni isaa osoo haala saniin itti fufee barbaada jechuudha namni sun. Kanaafuu zaansiriis ta'a jechuudha. Haala saniin osoo inni itti fufee fedhiinsa akkasii jechuudha. Osoo haala saniin dubbisuu san itti fufee jaalataa jechuudha namni sitti dubbataa jiru kuni. Kanaaf zaansiriis ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene gara gaafii 18ffatti hodhufne gaafii 18ffaan maal jedhaa I have not seen that dress before point it blank anyone. Kanaan dura maal jee direesii kana yookaan uffata kana argee hin beeku jee. Kanaafuu uffanni san dirqama isaa maali keessummaadha jechuudha. Isaaf maali haarawaa jechuudha isatti. Isatti maali haara. Maaliif san dura argee hin beeku waan ta'eef. Blank anyone. A might be, B must be, C may be, D can be. Might be kayyoo yoo galchine maal ta'a jechuudha shakkii keessaa qaba jechuudha. Garuu gamanatti jala muree maali jee an uffata kana argee hin beeku jechaa jira jechuudha. Uffata kana inumatti takka argee hin beeku sunni jedhu tarii uffata haaraa ta'uu danda'a jechuun ni ta'a. Walitti xiqqoo hin firoomu jechuudha. Kanaafuu dirqama uffanni san maal ta'isaaf haarawaa ta'a jechuudha. Masti biila ta'u. Jala muree duraanuu gamanattu an takkaan argee hin beeku erga jee jala muree beekee booda dirqama uffanni san itti maal ta'a jechuudha. Keessummaadha jechuudha isaaf haarawaa jechuudha. Kanaaf zaansariis biita jechuudha. Kaanis shakkii qaba jechuudha. Kun abiliitii ibsa. Kanaaf zaansariis maal ta'a jechuudha. Biita jechuudha. Gara gaafii 18ffatti yoo ceene gaafii 18ffatti hodhufne gaafii 18ffaan maal jedha Hannaa konverzeeshinii jechuudha. Hannaa fi caaltuu walitti dubbate Hannaan akkam jetteeni my 8 years old son spends much of his time sitting in front of TV. He does not study at all. I don't know what to do. Maal akkaan godhu hin beeku. Maal jettee Hannaani Hannaan mucaa takka qabdi jechuudha. Hannaan mucaa takka kan waggaa 8 qabdi. Mucichi hojiinsaa maali jechuudha. Silaa barataadha ture. Garuu osoo hin dubbisne maal godha jechuudha. Tiivuma qofa laalaa oolaa jetti. Maal akkaan godhu wallaalee jetti. Maal akkaan godhu hin beeku jetti. Maal barbaaddi jechuudha Hannaani gorsa barbaaddi. Eenyurraa caaltuun akka fala yoo beeyte yookaan tooftaa isii kana caalaa yoo kan beektu taate akka itti himtu barbaaddi jechuudha. I don't know what to do. Maal akkaan godhu garuu hin beeku jechaa ni jirti jechuudha. Kanaafuu caaltuun maal jechuun qabdi kan jedhu jechuudha konverzeeshiniidha. You had better sit times for his study and for his TV watching. B. You would rather become an artist. C. You must respect his interest. D. You should not have bought a TV. Maal jechaa ni jirti jechuudha. Ana kan jetti yeroo dubbisa isaa yookaan yeroo qonnaa isaatii fi yeroo silaa TV ilaalus osoo akkasitti piroogiraamii isaa qopheessitee fi jetti ma'aan baan ammoo kan jetti osoo takka gara artitti dhufee birraa barnoota isaas hin dhiise gara artitti osoo dhufee jettiin jechuudha. Garuu Hannaan maali mucaan sana akka baratuuf feeti jechuudha. Kanaaf dhimma barnoota irratti isa deeggaru barbaaddi jechuudha. Gorsa akkasii barbaaddi. Caan ammoo kan jetti you must respect his interest. Dirqama wanni ati godhuu qabdu fedhii isaa eeguufii qabdaa jetti. Daan ammoo you should not have bought TV hin bitinii jetti. Garuu immoo isiin wanni isin jechaa jirtu TV ammaa bittee jirti jechuudha. TV bittee ammaaf tiivuma eegaa oolaa jechuun jirti waan ta'eef isiin ammoo dirqama TV bituu hin qabdu jetti. Gana akka ganaa waan bituu deemtutti jechuudha. Kanaaf the answer is what? Sagantaa dubbisa isaatii fi sagantaa silaatti TV ilaalu adda baaftee osoo qopheessitee fi kan jettu kana ta'a jechuudha. Kanaaf the answer is ta'a. Gara gaafii 20ffaa fi isa dhumaatti yoo dhufne gaafii baay'ee barbaachiftuudha gaafiin tuni sirriitti na hordofaa jechuun barbaada. Like godhaa namoonni like hin godhini. Viidiyoo kana like godhaa. Subscribe warri hin godhin subscribe godhaa jechuun barbaada. Yaada yoo qabaattan comment jala naa kaa'aa jechuun barbaada. Kunillee conversationidha barsiisaa fi barataa waliin dubbachaa jira jechuudha. Barsiisaan maal jedhanii osuma barsiisaa jiruuti. Would you mind if I open the window jeeni gaafate jechuudha. Foddaa kana yoon bane effektiin isin irratti qabu ni jira yookaan isin miidhuu danda'a. Isin jibbisiisa jechuudha. Maskootii kana yoon bane yookaan foddaa kana yoon bane isin jibbisiisa. Isin dabbara akkana jeeni jiru. Inni gaafate jechuudha barsiisaan. Barattoonni immoo kam jechuun qaba. Barattoonni students blank.
it is too hot to carry on our discussion. Maal beekte jechuudha. Bakka asirra guutuu kana beekuudhaaf dirqama bakka kana dubbifattaa jechuudha. Inti asirraa fudhattaa jechuudha. Maal jeen fakkeenyaaf bakka kanatti himni jiru kun it is too hot to carry on our discussion. Maali marii keenya irrattuu baay'ee nutti ho'ee jira. Baay'ee jaan akkam jechuudha. Foddaa sana akka inni banu fedhamoo akka inni hin banne fedhan akka inni banu barbaadanii jechuudha. Kanaafuu hamta jechuudha. A yes of course. B no please go ahead. C yes please go ahead. D yes I would. Baay'ee barbaachisaadha gaafiin tuni. Maal jetti hima kana beekuudha jechuudha. Hiikaa hima kana beekuutu deebii tana akka argattu godhaa jechuudha. Maal jechaatiin jira? Maskootii kana yookaan foddaa kana yoon bane isin dabbara yookaan isin miidha isin jibbisiisa akka nama jeeniiti jechuudha. Kanaafuu yes yoo jeen eenyu jibbisiisaa jeniin jechuudha. Eenyu jibbisiisee gasii jeniin deebi'ee mari'uu nutti ho'i mari'uu nu dhorkee baay'ee nutti ho'aa jira. Yeroo mari'annee nuti walitti guruppii ijaarru baay'ee ho'i guddaa nutti dhagamaa jira. Marii keenyaa nu dhorkee jira jechuudha bara. Yoo fakkeenyaaf yes of course jaan sirriidha nu dabbara yookaan nu miidha. Dhiisii nutti hin barinii akka nama jeetii jechuudha. Kanaafuu no ta'a jechuudha. Lakki nuun jibbisuusu barsiisa. Go ahead bani lakki akka nama jeeniiti jechuudha. Eeyyama maskootii san bani jee akka nama hayyama kanneefiidha. Barsiisaa sana akka inni foddaa san banu hayyama kannaniifi jechuudha. Maaliif hayyama kannaniifi wanni isaan akka hayyama kannaniif isaan dirqisiisa maali? Ho'aatu baay'eetti ho'eeti marii dhorkee jechuudha. Tuu jechuun maal jechuudha? Maash jechuudha. Ho'itti baay'eetu jechuudha. Ho'itti baay'atee jira marii dhorkee jira jechuudha. Sababa saniitiif foddaa sana akka inni banu hayyamuufiin dirqama ta'e jechuudha. Kanaaf yaansaris biitaa jechuudha gaafii baay'ee barbaachiftuuti. Irraa baradhaa jechuun barbaada. Thank you. Nagaa walitti nu adeebisu. Isinaa milkeessuu jechuun barbaada. Like godhaa warri hin godhini. Subscribe gochuun dagatina. Adara yaada yoo qabaattan koomentii jala naa haa jechuun barbaada. Nagaatti.